So kaameraa so jechuun kanaaf. Okay, sirriidha. Okay, hordoftoota keenya chaanaala EFO Tube kilaasii keenya torbaffaa kana keessatti jecha dhumaa ilaaluu fi baay'ee barbaachisuu kan taate jecha so jedhudha. So jechuun walumaa galatti gara afaan Oromootti yeroo hiikamtu kanaaf kan jedhu taati. Egaa faayidaa garaagaraa sadii qabdi kan isin sadarkaa kanarratti beekuu qabdanii. Isheen tokkoffaa sababa kanaaf jechuudhaaf, sababa ibsuudhaaf jecha so jettu sababa ibsuudhaaf itti fayyadamuu ni dandeenya. Egaa kana dura jecha so jettu kana yeroo baay'ee fayyadamtaniitu ta'uu ni danda'a. Faayidaa garaagaraa sadii akka qabdu ammas keessatti waliin ilaalla. Isheen jalqabaa sababa kanaaf jechuudhaaf. Fakkeenyaaf I want you, namni tokko I want you so call me later yoo isiniin jedhe fakkeenyaaf. Want jechuun barbaaduudha. I want you yoon jedhe sin barbaadaadha. I jechuun aniidha. Ana jechuuti. Want jechuun immoo barbaaduudha. You jechuun immoo sin barbaada. I want you sin barbaada. So call me later. Later jechuun immoo booda akka jechuuti. Later booda. Call me jechuun immoo naa bilbili. Egaa amma jechi so jettu kun as keessatti maal agarsiisti? I want you sin barbaada. Sababa kanaaf call me later booda naa bilbili. I want you sin barbaada. Sababni isaa immoo maali? Sababni keenya amma kanadha. I want you kan jettu sin barbaada. Kanaaf maalidha? Booda naa bilbili. Faayidaan isheen jalqabaa jecha so jedhu sababa ibsuudhaaf jechuudha. Sin barbaada booda naa bilbili yoo jechuu barbaadan I want you so call me later yoo jettan sin barbaada sababa kanaaf booda naa bilbili akka jechuu keessanii jechuudha. Example inni lammaffaa maal jedhaa? You are late. You are late. Late jechuun barfachuu akka jechuuti. So stay outside. Fakkeenyaaf barsiisaan tokko barattoonni yookaan barataan tokko barfateera ta'uu danda'a. Kilaasiidha. Yeroo inni dhufu barsiisaan isaa you are late. Ati barfatteetta. So stay outside. Stay jechuun immoo turuudha, bakka jiran turuu akka jechuuti. So stay outside. Outside jechuun immoo maal jechuudha? Akkuma kana dura ilaalletti ala akka jechuuti. Ati barfatteetta. Sababa kanaaf ala turi. Barfachuun isaa sababadha. Kanaaf jenne ala turi. Sababa ibsuudhaaf jechuudha. Akkasitti jecha so jedhu sababa ibsuudhaaf fayyadamuu ni dandeessu. Sababa isaa fuuldura keessanii kan itti aanu immoo akkas godhi jechuu ni dandeessu. I want you sin barbaada. Kun sababadha. Kanaaf call me later naa bilbili. You are late. Ati barfatteetta. Kanaaf ala turi. Stay outside. Ala turi akka jechuudha. Faayidaan isheen lammaffaa jecha so jettu. Egaa jechi so jettu baay'ee barbaachisuudha. Baay'ee jechuudhaaf itti fayyadamuu ni dandeenya. Hanga wanta tokko baay'ee jechuudhaaf jecha so jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf I am so happy. Ani baay'ee gammadeera yoo jechuu barbaadan jecha so jedhu kana fayyadamuu ni dandeessu. Baay'ee jechuudhaaf. Fakkeenyaaf I am happy yoo jettan ani gammadeera akka jechuuti. I am happy. Ani gammadeera. Jecha so jedhu yoo itti dabaltan immoo ani baay'ee gammadeera kan jedhutti hiikama jechuudha. Amma so kan jettu kun as keessatti baay'ee kan jedhutti hiikamte jechuudha. I am sad yoo jettan sad jechuun gadduu akka jechuuti. I am sad. Ani gaddeera. I am so sad yoo jettan immoo ani baay'ee gaddeera akka jechuu keessaniiti. Fakkeenyaaf nyaata nyaattanii baay'ee yoo quuftan I am so full jechuu ni dandeessu. I am full yoo jettan ani quufeera nyaata nyaattanii jechuudha. Ani quufeera jechuu yoo barbaadan I am full jettu. Ani baay'ee quufeera yoo jechuu barbaadan immoo jecha so jedhu kana itti dabaltanii I am so full. Ani baay'ee quufeera jechuu ni dandeessu jechuudha. Egaa jechi so jettu kun faayidaan ishee as keessatti maalidha? Baay'ee jechuudhaaf
ishee kana akkasitiin qabadhaa. Faayidaan isheen sadaffaa fi dhumaa jecha soo jedhu maal kan jettudha? Akkasittan yookaan akkasan jechuudhaaf. Akkasittan yookaan akkasan jechuudhaaf. Mee example kana haa fudhannu. I think so. Namni tokko waa tokko isinitti himee akkasan yaada yoo jechuu barbaaddan I think so jettu. Think jechuun yaaduudha. So jechuun amma as keessatti akkasittan yookaan akkasan yaada. Fakkeenyaaf hiriyyaan keessan tokko barsiisaan keenya har'a ni dhufaa? Barsiisaan keenya har'a ni dhufaa jedhee yoo isin gaafate isin maal jechuu dandeessu? I think so. I think so. Eeyyee akkasittan yaada. Akkasittan yaada ni dhufa akka jechuudha. Barsiisaan keenya har'a ni dhufaa jedhee yoo hiriyyaan keessan isin gaafate I think so yoo jettan akkasittan yaada jechuu keessanii sun immoo maal jechuudha? Eeyyee ni dhufa akka jechuudha. I hope so jechuu ni dandeessu. Akkasittan abdadha. Nama tokko wajjin otoo haasoftanii akkamii waan kun yoo isiniin jedhe eeyyee ani akkasittan abdadha yoo jechuu barbaaddan I hope so. I hope so jechuu ni dandeessu. Akkas jettee otoo haasoftanii hiriyaa keessan wajjin fakkeenyaaf ati akkas jettee yoo isiniin jedhe I said so. Eeyyee akkasan jedhe. Eeyyee akkasan jedhe jechuu ni dandeessu. Egaa jechi so jettu kun gara kamitti hiikamte? Akkasittan yookaan akkasan akka jechuutti hiikamte jechuudha. Kanaaf jecha so jedhu kana akkasittan yookaan akkasan jettanii fayyadamuullee ni dandeessu. I think so. Akkasittan yaada. I hope so. Akkasittan abdadha. I said so. Akkasin jedhe jettanii jecha so jedhu kana fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaala EFOTube barnoota keenya kutaa 7ffaa jechoota baay'ee barbaachisoo ta'an 3 ilaaluudhaan kan goolamne ta'a jechuudha. Barnoota keenya kilaasii 8ffaa keessatti jechoota wal fakkaatan sasalphoo kan ta'an akkasitti fudhannee barachaa waliin deemna jechuudha. Namoonni chaanaala kana subscribe hin goone jiraattan subscribe gochuu hin dagatina. Gaaffii fi yaada yoo qabaattanis please comment naa gochuu hin dagatina. Yoo viidiyoo kana jaallattan like gochuu hin dagatina jechuudha. Haga kilaasii keenya 8ffaa keessatti wal agarrutti yeroo gaarii qabaadhaa. Shaakalaa maaliif afaan haguma shaakallu barra waan ta'eef jechuudha. And as always, bye bye.